kun yoo barbaadin argama barbaadin dhiise yoo argama argama hin jedhamu maaliif hatta biyyiin dhufeeti bulchaan biyyaa dhufee hin argama rakkoodhaa miti garuu dhufee akkasitti janna seemina amini jedheeti amantii sana achirratti calaqqisiisaa wannaan jedhu dhufee garuu waan waamamee fi dubbii haasaa taasisee deemuun kan jirudha kun jalqabaa ijoollummaa kaafne kan argaa turre garuu kun akka ofiisaa lallabaa wayitti caffaranii dannasanii isallee affeeroo inni isa affeeroo son taane silaati ofiisaa ka affeerame dubbatee qofa gadi bu'u ture hojiin isaati. Okay. Ish ani ustaaz akka nama sirriitti waan kana beekutu waa tokko sinii himu namni kun minna gaafadhu malee sagantaan kun saadi politikaa somna yoo naa himte politikaa somna waan ta'eef naani min sagantaan kun kan inni qophaa'e ati ji'a ture akka ture beektaa Mosarat beektaa eko no wrongly waan si dubatantu jira sana siniif sirreessuuf ani akka nama beektaan jedhe malee hin beektaa malee akkan siin jedhe eessa akka turan ji'a ture hin beektaani maaloo maalota nageenya eessa akka turan beektaa ji'a ture Mosarat eessa akka turan no waa'ee sagantaa kanatti dhiyeenyaan sirriitti hin beekan akka waa'ee sagantaa kana ofiisi gaafadhani eessa akka ture beektaa jedhe ji'a dura nam tokko yookaan immoo moofaaniiru akkasii beekamaadha xuraaniiru hin jennan moofaaniirus hin jennan akkasiin jedhe macaafni dura bu'uudhaan yoo taate fadhish macaafni dura bu'uudhaan yoo taate ati dirqama maal ta'uu qabda buudaanizimii ta'uu qabda macaafni warra buudaanizimii macaafni Musee ergamu duratti jaarraa 14 dursu waggoota 1400 dursa buudaanizimiin amantaa kiristaanaa Museen ittiin dhufe akka jedhanti Musee irraa kan jalqabe egaa wangeelli amma nuti kakuu moofaa irraa kaafnee dubbisnu macaafni warra buudaanizimii jaarraa 14 dursee jira kanaaf macaafa warra buudaanizimii dirqama akka amanuu qabdaati jaarraa amma kana waan durseef hin deemu kun kan ati itti amantu waan amantii Waaqayyo irraa dhufe jettee ilaaltee itti amantutti amanta kan Museen boodarra fide kan Yesuus Kiristoos wangeela kakuu haaraadha jetteetti wanti kakuu moofaa didaa jirtuu fi fakkeenyaaf namni sagaagale tokko ajjeefamu Museen jennaan lakkiin fudhadhu wanti jechaa jirtuu fi kan Yesuus Kiristoos boodarra sii dhufee jennaani. Yohaannis Wangeel boqonnaa 8:58 irra kan jiru argiteetu lakkiin ajjeesnu har'a kan jechaa jirtuu fi macaafa duraa kan didaa jirtu maaliif isa amma sii dhufeetu kan isa duraa sanarra sii caalee argamee jennaani. Inni amma dhufe kan duraa sana waan caaluufidha. Sigalee malee ammaa kan Museetu dura dhufe waan ta'eef kan sagaagalte intalli kaanii tokko yoo sagaagalteetti gabbaafamtee abiddaan goobtee ajjeefamtuu jedha silaa sanumaan deemuu qabdaa ture. Garuu kakuu moofaa lakki kakuun haaraa lakki akkas miti jetteetu kan kakuu moofaa kanaan kanatti jiraataa jirtu jechuudha. Kanaafuu macaafni durseef osoo hin taane kan nuti ittiin buluu qabnu kamtu Waaqayyo ilma namaatiif godhee erge isa kamtu sirriidha kan jedhu laaltiitu kan ittiin bultu jechuudha macaafaaf. Isa kana wanni isin jechuu barbaade. Inni tokko kana. Waliigallee? Kiristaanni dudduuba dhufee macaafni Museen kenne immoo boodarra dhufee ammoo wanta kana fiddeetta. Nuni macaafa qulqulluu guutummaa guutuutti fudhanna nuun wanta Museen jedhees hunda isaan fudhanna wanta Museetti Waaqayyo kennes hunda isaan fudhanna nuun akka kiristaanaatti beetta kanattis. Garuu immoo ati ammaa kanatti jechaa jirtu kan Museen immoo dhiiseette. Akkas miti. Fudhachuuf hojii oolchuun gargari bara. Hojii oolchuun fudhachuun gargari. Amma kan seera Musee sana hojii oolchi taalti. Seera Musee sanaan hin bullu amma nuun seera Musee sanaan wanta nuun hin bulleefi. Kana dhakaa wanti siin jechaa jiru kanaam. Dhiifatamaa wajjin nafichisiistaa wannaati. Eeshi fitadhu daddafe. Seera sanaan hin bullu jechuun seerri sun sirrii miti jechuu akka hin taane beekuu qabda asumatti maaliif yoo ta'e seerri Musee akka waaqa biraati isaaf kenname ati iyyuu beekta quraana keessattis xaafamee jira. Kuni wanta Museen waaqarraa fudhate sirrii miti jechuu hin dandeenyu nuun warra kiristaanaan akkasidha. Seerri sun sirrii miti hin jennu garuu immoo ayyaana Waaqayyo. Erga sirriidha ta'eeti maaf ittiin hin bulle isaan? Ittiin bulaa nuun hin jenne Waaqayyo nuuf miti kan inni laate isa Israa'elootaaf laate sii galee Israa'elootaaf kenname wantichi seerichi. Isiniif hin kennamne? Seerichi nuuf hin kennamne kanaafuu macaafa sana nuun hin morminu. Wangeelli isiniif kennameere? Wangeelli isiniif kenname? Wangeelli Yesuus jalqaba kan inni dhufe Israa'elootaafidha kan inni gadi bu'e. Israa'elootaaf kenname waan ta'eef. Garuu Israa'eloonni isa waan hin simanneef. Waan ta'eef kunis hin laallatuum. Israa'elootaaf erga dhufe Israa'eloonni wanta isa hin simanneef warra simataniif immoo jedha macaafni qulqulluu. Ijoollee waaqaa akka jedhamaniif aboon mucummaa isaaniif kenname jedha. Nuuni wanta simanneef
ayyaana sana keessa galle si galee ayyaana Yoom abboommi simatte cimmaa Yesuusin? Yoom simatte Yesuusin? Yesuusin simadheera garuu tooppikii keenya sana keessa gaaffii sana keessa waan na baasuuf gara gaaffii sanaatti hin deebi'aa dhiifama Ati wajjin gara Yesuusin gaaffii hin sanaatti simanne. deebi'uun qaba. Kan inni Kanaafuu dubbataa quraanni warra dudduuba kanaati dhufe malee suni ati Yesuusin hin simanne. Amma dubbii sana gabaabsi gara biraatti toopikii biraan nan geessanii sa'aatii hin qabu waan ta'eef malee haasaa deemuu nan danda'a. Daqiiqaa 20 garuu deemeen deebi'a asirra taa'in eegi. Daqiiqaa 20 waa fudhadheetiin deebi'a. Amma gaaffii kee isa kana xumurreerraa hiikoorraa gaaffii isaa fudhadheetanii nan deebi'a. Daqiiqaa 20 qodaa wayii fudhadhe. Hayya naaf deebisaniittu moo? Ustaz. Yaan kana si deebiseera yoo sin deebine na obsi daqiiqaa 20 qoyi hiikoorraa fudhadhee qodaa wayii fudhadhee sinaasaan deema ammas karaa dheeraa tole rakkoon tokko jiru. Habibi ati na deebisuu dandeessaa? Rakkoon qabu Waan rakkoon tokko qabu. hiikoorraa gaaffii isaa fudhadhee adeemu waan Oyi tokko. naa ol anatu waan ta'e gaafachuufidha. Na eegisi jedheera waan ta'eef eegi bakka rakkoon qaban deebi'a. Ustaz, kantiibaa magaalaa Naqamtee irratti waan ta'e hojjettanii turtanii kan isin jettanii akkas ta'uutii hin qabu ture waan jedhu qeeqadha kan isin posti gootan. Kan isin gaafachuu barbaade inni sirriinsaa wanni isaan gochuu qaban ture akka isin eegdanitti waan sirrii tokko sababii qabdaniif kun sirrii miti ta'uu waan ta'eef sirrii inni gochuu qabu ture maal askii isheen haa ibsaati achi daqiiqaa tokko moo wanta isin gaafadha jechuudha. Maal ta'uu qaba ture silla? Maal ta'uu akka qabu viidiyoo lammaffaa irratti hojjete. Eessa dubbisaa jirti? Nan nagaa. Eessa dubbisaa jirta bakka akkasiin jedhu bakka tamma dubbisaa jirtu? Nan nagaa dubbadhu. Dubbisi ka bakka biraa baafteeti bar bakka ni siin jedhe dhiiftee fakkaata. 17 miti. 17 17 sadii moo sadii 17 moo sadii 17 maarree 17 sadii sii dubbiseen. Maakaati jechuun 17 sadii sii dubbiseen jedhaman. Meerra deebii dubbisi. Kuni maa inni roo sadii miti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaan jireenya bara baraa ati Isaanii bara baraatti jedha. maal jechuudha re? Isaan jireenya bara baraati. Isaanii Ani lafa irratti hidheet ulfina siif kan jedhu nooti kanuma maarree kanan dubbisu. Maal jedha raree ilaali si waaqayyo isa tokkichaa jedhe isa dhugaa jedheen. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Iyesuus Kiristoosis isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Jireenya bara baraa argachuun maal jechuu qabdaa? Isuman dubbisee maarree anis bada. Maal gochuu qabda jireenya bara baraa akkamitti argattame? Akka macaafa kanatti akkamitti argatta jireenya bara baraa? Lati akkamitti argattame jireenya bara baraa? Jadi waan wangeelli jedhu rakkoon hin jiru. Bareeda. Lateera. Sitti nagamaa sagaleen koo. Amma nagaama sirriitti. Hello. Oyi hafuura hamaa si kee rukutamu kan seene bo. Ni nageessa? Late. Hello. Yoo si buusne malee bu'aan jirtu fakkaata mootanaani. Diva moofsee dadhabe. Zir tokko sila akka tila kolfiisaa ole wallahi baay'ee tokko golfaa ole sila. Subhanallah. Yesuus Kiristoositti amanuudhaani. Amma dhuftee lateera na dhagaa jirtaa?
Maqaa keetiin amma nu qabde bar. Yookaan akka nama biraan hin dubbanne turtee dhuftaa? Yookaan hin miliqne. Waaqayyo abbaa. Amma asiin faana deemnaan baay'ee namatti tola. Sagalee keetii ciccitaan na bira ga'an jiru. Bakka dhiisa abbaa koo bakka rakkoon jiru amma niitoorkiin kee as ga'ee babbadee jira yeroo biraa walitti deebina. Akkuma obboleettiin kee. Sagalee keetiin ciccitee na bira ga'aa jira. Dhiisi bakka ashiish yeroo inni fayyeessi bira ga'u sana haasofna. Sagaleen kee ciccitee na bira ga'aa jira. Akkuma obboleettii keenyaatti bishannee deemu. Yeroo biraa walitti deebina jedhu. Dhiirti tun Amma nagaan deemuu dubbatu nuti mee qoolatti dhaga'ama. Dhiirti tuni waan haasawame bareedaa san balleessitu malee nagaan akka obboleetti deemuun beektu. Wallahi rakkanne. Bakka rabbi isaa deebisu. Isinii kennuuf jennee tokko yaal tokko isa gaggeessina. Nagaatti bakka alateera nama biraaf carraa kenninu galatoomii waan turtii gaarii nu faana gootee fi eebbifamii waaqayyo karaa isaatti si adeeffatu siin jenna. Yoo na dhagaa jiraatte turtii gaarii siif haa ta'u. Thank you. Ayyee isinis eebbifamaa isinis karaa gaariitti isin adeebisu. Haa ta'u gaamee. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. Ganneen waliin deebinee mari'anna. Tole fooloo nu godhe akka nu argattuuf mana abdii kana fooloo godhe. Abbuma argatte fooloo godhe akka argattuuf. Ayyee. Ayyee rakkoon qabu. Tole eenyuuf carraa kennina eenyu dura seene jiru. Xiqqoo rurrukutadheen deemaanis badaa biiziidha. Jara kana nama isaanii natti tole. Ishi. Ani tureera galuu garuu yoo carraan alaa ta'e itti fufa. Rakkoon qabu abbaan carraa walii kennaa situ seene taanaa lafa dura seene. Qashxii tanaa ture ustaaza qashxii tanaa dura ture. Ani xiqqoo dhiifama naa godha gaaffii si wayii isin gaafachuu barbaade sori ustaaz Firahaan isinan barbaadaa jiruudha yoo carraan alaattu ta'e. Naa olchisi dursa akkam goonaree akka kuliman shabaka jedha islaamummaan haqqi nama durseefidha jedha. Gaaffii wayii tokkodha. Gaaffii wayii isinuma duwwaa laallatti waan ta'eef malee waan biraa. Keessumaa ammoo asumaan. Asumaan. No waan intinis miti. Viidiyoo si eeyyamaare. Jechuun yoo daqiiqaa 3 yookiin 4 kanuma waan biraa miti. Eeyyamsiifadhu rakkoon hin jiru. Okay. Ay viidiyoo ta'e hojjettanii turtan ustaas kantiibaa magaalaa Naqamtee jedhu sanarratti isarratti xiqqoo gaaffii isin gaafachuu barbaadeen yoo fedha keessan ta'e yaaduma keessan akkanaa ani illee fedha kooti garuu mata duree nu jalaan jijjiiruure mata duree gaafa jedhuuf ta'u ustaaz. Ay keessan turru